maqaan kiyya Ali Abdullah Ibrahim jedhama. Baqataa amata 10 Yemen keessatti jechuudha. Wanni bakka kana dhufteef maali? Baqataa Oromoo gartee as keessatti rasaasa Yemeniitiin ajjeefamee qaamni isaa ciccitee dhume gartee awwaalchaa bakka kana dhufee jechuudha. Ayyee baqataa kana awwaaltanii isaa kan? Ammaan tan awwaaluu deemnaa ammas immoo bakki itti awwaaluu deemnu kuni bakka duraan namni baqataa Oromoodhaa itti awwaalame irratti nu awwaaluu jiru jechuudha. Yemeniin reeffa isaadhaa ka duraan mataa gartee baqataa nama gurraachaa baafni kun ulaa biyyee kanatti qabiilaa miilaadhii kunu kun mataa nama gurraachaati nama keenyaati. Mataa sana achi qabaniiti biyyee diiganii irratti nu awwaaluu jiru jechuudha. Bakka birootti illee dachiin urwachuurraa kun nama gurraacha ta'uwaallaa ka jedhanuun gartee Yemeniin gartee kana malee dachii illee harkanneen qabnu karratti awwaalachuudhaa dhumne jechuudha. Kanarratti UNHCR wanti isin gargaaru jirtu ni jira? UNHCR wanti isin nu gargaaraa jirtu rasaasaa fi haara gartee nama ukkaamsuuni kanaan gartee nu gargaaruu jirti malee waan tokko gargaarsa tokkollee nu godhaan jirtu jechuudha. Kana dura namoonni hangamii isinirraa du'an? Namni du'ee kana duratti bakka radaa jedhamti nama 5 du'ee nama 5 sana immoo ka fuudhanii busheeffa jumuurii tallaaja galchanii reeffa isaaniillee gaafannee nuun kennine jechuudha. Kana achitti immoo amata kana keessa gara nama 20 olitti du'ee rasaasan du'aala ageeddu'a immoo hin beekamne jechuudha. Hayyee akka nama achi ilaalutti agartee janaayiza eeguu jirtan na fakkaata. Janaayizni kun eessa jira? Janaayizni kun mana haakimaa tokko gaa maallaquma keenya baafneeti Oromoo naga qabnu gartee ka konkolaataa dhiqatutti walitti buufneeti mana haakimaa tokko du'aan sun waan ciccitee gartee walitti qabneeti ciccitee miilaa fi mataa kan dhufe kana walitti qabne achi keessa keenye amma achirraa baasanii nu fidanii awwaaluudhaaf deemna. Bakki itti awwaaluu deemnu kun immoo bakka duraan namni gurraachi kun namni keenya bara dheengaddaa bara lamatti awwaale san mataa sana achi qabnee itti awwaalachuu deemaa jechuudha. Boolla garuma tokkochatti irra qotamee walumarratti awwaallaa jechuudha. Kanuma gartee jala qabneeti mataa achi qabnee sanumarratti awwaalla malee boolla leen harkannu tajaajila tokkannu isin dachiin harkabdanuu nuti isin dachee uummata gurraachaa nu jechuudhaafi kanoo maallaqa kafalleeti bitannee jechuudha. Boolla kana amma gara 10,000tiin binnee jechuudha mataa keenyaaf jechuudha. Waan kanarratti Sirimayyuu UNHCR waanummaan isaan nu gargaaruu jiranu hin jiranii jechuu jirta. Waan jiru jechuudha. Nuti biyyi kuni biyyi Yemen kuni nama gurraacha waan garbafattee beektuu fi nuti nama gurraacha kana akka gartee nama Abrahaa sanatti waan nu ilaalanii fi qabrii isaanitti illee waa maallaqa falle malee itti dhufutaan jaannee yoonni waan tokko nu gargaartu hin qabdu jechuudha. Ati bara meeqa as keessa hanga turte? Bara 2002 keessan seenee as keessa baqataa gaafa dheedha ammaatti waan takkaa jechuudha. Waan tokko illee waan nu godhan hin jiru dhayinsaa fi malee waan tokko gartee waan tokko nu godhan jechuudha. Waa'ee furmaata baqattoota Oromoo kanarraa garoonni dhimmoota ilaalan keessatti namoonni gaafattanii yookaan deebii isinii deebisan ni jira? As keessarraa wanni tokko illee hin jiru. Yeroo gaafannee jennee waan tokko illee furmaata kun arganne furmaata kan argannu baqataa Oromoo warra ala jiru warra gartee beekamoo ta'e gama isaanii gargaarsa arganne malee as keessaa furmaanni keenya waan tokko gartee waan abdannu hin qabnu jechuudha. Gonkumaayyuu. Tokko illee waan gama biyyoota alaatirraa hoo? Gama alaarree yoo gartee gaa koomitiin Oromoo ka ala jiru ka Austraaliyaa Kanaadaa fi Awurooppaa keessa jiran yoo gargaarsa nu godhanii yoo dhiiga Oromoo ka qabaatan ta'ee yoo kana nama gartee dhimmaan ka ta'e Oromoo ka dhiigan ta'ee nu laalanii ammallee furmaata tokko akka nu laatanu ammallee gartee faffacaanee shaara irratti jirra hammaama gubbaarra kan nu naqanii bishaan nu naqanii barandaa namaa keessa jirra. Kanaafuu akka tattamatti furmaata tokko nu laatan isin gaafannaa ilmaan Oromoo ka ala jirtanu. Kana malee furmaanni keenya gama mootummaa Itoophiyaatiin immoo nu jala jiranii nu basaasuu jiranii konkolaataa galee sana lakkoofsa gabatee meeqa gartee kalakkaan nu jala deemu jira. Mootummaa Yemanii wajjin nu jala hordofuu jira. Har'allee bortaa'ee kan fuudhamnullee guyyaa hin beekne daddaftanii atattamas akka ilmaan Oromoo gartee atattaman nu firtan isin gaafannaa jira. Mootummaa Itoophiyaa kana keessatti garamiin isin qunnamuu danda'e? Baqatuma fakkeessaniiti achi keessa waan namni jiru nama gartee mo'allatoota waan ta'eef sukurtii keessaa UN kun jara wajjin waan qabduufi kanaaf gama mootummaa Itoophiyaatiin dhiibbaa nurra jira jechuudha. Ammoo mootummaan Itoophiyaadhaa bara dheengaddaadhaa amata mataadhaan nama 30 Tigiree fi Eertiraa fi nama Sumaalee nama 40 fuudhaa jirti. Sanirraa kan mootummaa Itoophiyaa fuudhaa jirtu uummata Tigireeti jechuudha. Asirratti immoo mootummaa Yemanii wal taatee maallaqaan nu dhuftee akka nu as keessatti hamnu akka gartee asii dhiibbaa nurra gahu nurratti ka'uudhaa jiru mootummaa Itoophiyaati ammallee kan gartee nu jala jiru jechuudha. Waa'ee mootummaa Itoophiyaa kana UNHCR quba waan qabu jira? Ni jira gaa maallaqaan mootummaa Yemanii alaqaa walitti gartee firummaa fi michummaa waan jabeeffatee jedhanuu fi kanaaf asirratti gartee dhiibbaa nurratti qabanii jechuudha. UNHCR kanarratti agartee mootummaa Itoophiyaa wajjin harka wal keessa qabaa jechuu keeti? Harka wal keessa qabanii jechuudha. Mee kanarratti fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti sinaa tuquu dandeettu alaqaa isaa wal hin qaban keessa takka lamaan takka naa tuquu dandeessa? Alaqaa gara mootummaa Yemanii irraa alaqaan hin qabu
nuti yeroo tokko bara gaddaa ni gaafannee jechuudha mootummaa Yaman gaafannaani isin amni gartee humna isaa Yamanii irraa gaafannaani isin gartee bakka taa jirurraa michummaa mootummaa Itoophiyaatu gartee nuti dursaa ka jedhanii gartee deebii nu kennan taane mootummaa Yaman UN'n immoo waan tokko illee deebii tokko waan nu kennu nuti hin qabdu ilaa har'aan tana okay waa'ee mootummaa Itoophiyaa irraa waa hedduu tokko yeroo haasayamuu ni dhageenya innis kunis obbo Alex kan jedhani soddaa Itoophiyaati kan jedhamu tokko jira waan kanarraa ifa naa godhuu dandeessaa waan kanarraa dubbii qabatama kaa jiru inni nama Abashaa dhalaa Abashaa fuudhee jira dhalaa Amaaraa gartee fuudhee jira achitti bakka maqaawii gartee bakka mana nyaataa kanarratti guyyaa irraadha qarshii Yamanii 5,000 kafalee achitti gartee jira wajjin tajaajila qaba isa kanallee gaafanne jennaani waan tokko isinii gochuu hin dandeenyu kanuu je dhimma inni lammii Austraaliyaa inni fakkaatanni kuni soddummaa warraan qabanii fi amata baati shan irraa ji'a jaha irraa Itoophiyaa deemee deebi'aa jechuudha. Kanaafuu alagaa mootummaa wajjin gartee waan qabuu fi kanarra sodaa qabnaa jechuudha. Hayyee galatoome obbo. Galatoome. Mee ka itti aanu kun eenyu maqaan kan kee? Ani maqaan koo Muhammad Ahmad. Hayyee obbo Muhammad bara meeqa urgaas keessa baatani? Keessa baanee baqataa bara 2001. Hayyee waan kanarraa agartee waan bara kanarraa jalqabeetiin UNHCR arri waliin wanti isin godhu jiru ni jira? UNHCR nu godhu jiru balamaa fi gadaddoo kana amma keessa jiru kana malee kanaan durattis UNHCR illee quban hin qabu nutis rakkinaa fi wanni amma harkaan qabu kun takka illee nurraachisuu danda'u. Mee gabaabamatti seenaa as keessatti ilmaan Oromoodha kan dhumachuu jiranii fi kan lubbuun jiran keessatti agartee waa'ee UNHCR wal qabsiiseetiin xiqqoo ifanaaf godhi. Ilmaan Oromoo as keessatti akkuma beekamu akkuma asin duratti haasa'ame haala hamaa jireenya hamaa keessa jiranii jireenya hamaa dhiisii kanarraa nu dabree ati awwaalcha akka nama tokkootitti argachuutti hin jiranii qabrima kalee isaan itti awwaalan haddallee bara tokko bara lama laakkachiisanii keessaa fuudhanii sanuma nu gurguranii alamnis hatta awwaalcha nu godhutti hin jiru awwaalchan akka nuti isaan biraa arganu nu godhutti hin jiru akkuma agartee obboon keenya jedhe san akkuma kaadima isaanitti nu laalu UNHCR ammoo jireenyaa fi jiruuf jireenya keenya uummata akka illee wanni isaan quba qaban hin jiru waan kun ammoo waan agartee ilaaqaa mootummaa Itoophiyaatiin qabaniif waan kana isaan bifa dura baqattummaa yookaan ammoo agartee beekumsa baqattummaatu nu kennuudhaaf UNHCR illa har'aatti illee huuka beekumsa baqattummaatu nu kennuudhaaf baqataadha jennee nuti haaf hin jennu malee isaan akka nama dho'isaadhaan waan kana baqattummaan seenna dho'isaadhaan nu kennamte mootummaa Itoophiyaa yeroo hedduu namoonni agartee safaaraa irraa ta'an namoonni agartee dhalootaan Itoophiyaaf Yaman ta'an achi keessa waan dalaganii fi harka dhibba keessaa duraanuu ilmaan Oromoo harka dhibba keessaa 15 guddattu harka dhibba keessaa 20 warri agartee baqattummaa argatu kanneen ammoo isaanuma kanatu fuudhee akka baqattummaan arganne godhee gara biyya alaa gara biyya isaa hidhanii akkasitti gara biyya isaa deebisanii kanaafuu wanni UNHCR nu qabdu as keessatti kanuma jechuudha guutumattuu. Mee ka amma akka achi ilaalutti agartee janaazni illee dhufnee na fakkaata isaa kana awwaaluuf eeguu jirtan. Waa'ee janaaza kana gubbaarraa agartee xiqqoo seenaa nuuf ibsuu ni dandeessaa? Waa'ee micaa du'e kanarra. Micaan du'e kuni rasaasa Yemeniitii fi mootummaa Yemeniitii fi gosa yookaan agartee qabiilaa isaanii gidduutti deemuuni kun amma dhufaa jiraahu kana jidduutti ka deemuuni micaan kun du'e kanaan dhahamee ammas ka fuudhaniitiin isaanummaan ulaa UNHCR yookaan ulaa uummata fannoo diimaa kana afotti gatanii isaa yaala jabaa hin argatin isaa yaalamin fuudhanii bakka sanii gatanii kanarrattu ammoo isaa agartee bakka sanii fuudhamee ulaa UNHCR afoo dhaqe rakkoon agartee sarkaanfiin isaan baqataa irratti fudhatan isa fayyaa hin qabne kana irrattis bombii aaraatii fi bishaan agartee summiitii fi waan kana kanaan agartee saaftee akka qaamni isaa madaan isaa wanta ta'eetiin bilchaatee booda cicciteetiin agartee akka wannan taane illaa du'aa isa mudachiisuun isa gahe jechuudha. Kanarratti namoota meeqa warroonni rasaasaan yeroo ammaa kanatti miidhamaniitiin jiran? Namoonni akka isaa kuni nama afuri. Nama afuri warroonni mustashfaa keessa jiran jechuudha. Warroonni du'an kanan keessa warroonni du'an ni jiranii?
warroonni du'anii namni jahaasitti asiin alatti du'ee jira rasaasan isuma kana biraa hoo jechuudha kan amma dhaabatu kana biraa hoo battala du'ee awwaalcha isaaniillee hin garre jechuudha nuti kanaafuu namoonni tallaajaa jiranillee ni jedhu mootummaan ammoo ni darbamaniif tallaajaa kaa'amanii san waan garres irraa hin qabnu ammoo deebiiti warroonni rasaasaan dhaaman ammallee as keessa ni jiran jechuudha warroonni akkasaa. Hayyee kan kana dura isin awwaaltan qaama keessaniin awwaaltanoo ni jira? Kan rasaasaan dhahameetaniin awwaalle nam lama kaa dura. Ka kana dura? Kana malee jechuudha? Hayyee galatooma.